Akka mooltan hordoftoota Orokidus Akaadaamii har'a gaafa barnoota keenya kutaa itti aanu qabannee dhiyaanneerra as keessatti dhaabbilee sadarkaa naannoo Afrikaa akka jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu kutaa kana keessatti dhaabbileen sadarkaa naannoo Afrikaa erga kolonii biyyoota alaarra bara 1960 asti bilisa baatee booda yookiin immoo bara ifaa Afrikaa erga jedhamee booda Afrikaa keessatti ta'iiwwan ta'an kutaa kana keessatti bal'inaan kan ilaallu jechuudha. Biyyoonni Afrikaa akkuma sirna kolonii jalaa bilisa ba'aniin naannolee Afrikaa hundinuu dhaabbilee naannoo isaanii hundeessuu jalqaban jechuudha. Naannolee Afrikaa jechuun Afrikaa naannoo bahaa, naannoo kibbaa, naannoo kibba lixaa fi naannoo kaabaa akka jennu kanatti qoornee bakka furti isaan qoornee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kunneen naannoo isaaniitti dhaabbilee siyaas-diinagdee fi hawaasummaa adda addaa hundeeffatanii jiru jechuudha. Dhaabbileen hundeeffaman kunis immoo tajaajila adda addaatiif kaayyolee adda addaatiif kan of keessaa qabanidha jechuudha. Kaayyoo adda addaa tajaajila adda addaa kennaatii kan turanidha jechuudha. Haaluma kanaan maqaa fi naannoo dhaabbileen adda addaa itti hundeeffaman kun akka asii gaditti kan ilaallu ta'a jechuudha. Naannoo lixa Afrikaatti yookiin immoo Afrikaa dhiha Afrikaatti dhaabbanni hundaa'e dhaabbata hariiroo fi fedhii hawaasaa fedhii biyyoota cimsuuf kan hundaa'ee fi ECOWAS jedhamuun kan waamamudha jechuudha. ECOWAS jechi jedhu immoo gaabaajee waldaa diinagdee mootummoota Afrikaa lixaa yookiin immoo Economic Community of West African States ka jedhudha jechuudha. Hiiki jecha ECOWAS jedhu yookiin immoo gaabaajee ECOWAS jedhu waldaa diinagdee mootummoota Afrikaa lixaa jechuudha. Kaayyoon isaas immoo yookiin dhimmooti diinagdee hawaasummaa fi aadaa guddisuu fi jajjabeessuuf kan hundaa'edha jechuudha. Maddi kaayyoon hundeeffamuu isaa maal gochuudha jechuudha. Dhimmoota diinagdee fi hawaasummaa fi aadaa biyyoota naannaa sanarra jiranii guddisuuf kan hundeeffamedha jechuudha. Dhaabbanni kunis kan inni hundaa'e bara 1975tti biyya Lagos biyya Nigeria magaalaa Lagositti bara 1975 walga'ii taa'ame irratti kan hundaa'edha jechuudha. ECOWAS kan jennu kuni humna waraanaa naannoos ni qaba yookiin immoo gurmuun kun yookiin biyyooti ECOWASiin hundeessan kun humna waraanaa mataa isaanii ijaarratanis ni qabu jechuudha. Humni waraanaa kun eegumsa naannoo sanaaf hundaa'edha jechuudha. Bara 1990 irraa eegalee tooftaa ittiin walitti bu'iinsi kara nagaatiin hiikamuu danda'uu fi miseensonni kunis immoo hundi gidduu isaaniitti walitti bu'iinsi akka hin jiraanneef rakkoo olaanaa akka hin uumamneef ka haala mijeessan yookiin immoo ka eeganidha jechuudha. Dhaabbati Afrikaa lixaaf hundeeffame kun egaa ECOWAS jenneerra. Dhaabbati biraan dhaabbilee naannoo kaaba bahaa Afrikaatti fi baha Afrikaatti kan hundeeffame yookiin immoo IGAD kan jedhamudha jechuudha. Inni kun immoo IGAD immoo bara 1986tti kan hundeeffamee fi kaayyoon isaas walta'iinsa mootummoota gaanfa Afrikaa dursi misoomaa yaada jedhu kan of keessaa qabudha jechuudha. Hiikaan IGAD jedhu walta'iinsa mootummoota gaanfa Afrikaaf dursi kenname jechuun warreen Afrikaa bahaa irratti argamanii fi kan hundeeffame jechuudha. Innis kaayyoo bara 1996tti maqaan isaa IGAD jedhamee fooyya'e jechuudha. Kaayyoon gurguddoon of jalatti qabu warra jalqabaa wajjin walitti siqaa, itti gaafatamummaa dhimma siyaasaa, mirga dhala namaa fi misooma yookiin diinagdee fi dhimmoota hawaasummaa irratti kan wal qabatudha jechuudha. Kaayyoon warra IGAD kanaa immoo jechuudha. Dabalataan bakki argama isaanii magaalaa Jibuutii biyya Jibuutii keessattidha jechuudha. Miseensoti dhaabbata kanaas immoo Itoophiyaa dabalatee baay'inni miseensota isaanii torbadha jechuudha kan IGAD kanaa jechuudha. Yookiin immoo walta'iinsa mootummoota gaanfa Afrikaa dursi kennameef kan jennu kana miseensota torba of keessatti qabudha. Miseensoti kunis Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaanii fi Ugaandaadha jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Miseensota isaanii haala kanaan tarreessuutii dandeenya. Inni adda biraan gamtaa gurmaa naannolee Afrikaatti gurmaa'an keessaa Afrikaa kibbaa fi kibba bahaatti kan argamu. Inni immoo dhaabbileen hundaa'an kan akka Saadikii fi Koomesaa jennee kaa'uutii dandeenya jechuudha. Saadikii fi Koomesaan kun kibbaa fi kibba bahaatti argamu jechuudha. Egaa dhaabbanni Saadikii dhaabbata misooma kibba Afrikaati. Kaayyoon ijoo isaa immoo misoomaa fi guddina akkasumas walitti dhufeenya biyyoota Afrikaa kibbaa akka cimu taasisuudha jechuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan biyyoonni miseensa kanaa ta'anis yookiin Saadikii kanaa ta'anis baay'inaan 16 akka ta'anidha jechuudha. Inni dabraan dhaabbanni guddaan biroo naannoo kibba bahaa fi baha Afrikaatti hundaa'e immoo Koomesaa akka jennu kanadha jechuudha. Koomesaan Common Market for Eastern and Southern Africa akka jedhudha abbreviation isaa. Hiikni isaas gabaa waloo bahaa fi kibba Afrikaa kan jedhudha jechuudha. Kan hundaa'es bara 1993ttidha Koomesaan yookiin immoo Common Market for Eastern and Southern Africa akka jennu kun 1993 hundaa'ee magaalaa Ugaandaa magaalaa Kampala biyya Ugaandaatti kan argamu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dhaabbanni
dhaabbati isaa yookiin immoo oofisiin isaa miseensonni isaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa 20 ta'an kan of jalatti hammateetii jirudha jechuudha. Afrikaa kaabaatti dhaabbileen naannoo hundaa'an hedduu ta'anis baay'ee beekamaa ta'ee fi dhiibbaa guddaa uumuu kan danda'e immoo hunda isaanii keessa liigii Arabootaa akka jennudha jechuudha. Liigiin Arabootaa miseensoti dhaabbata kana baay'een isaanii afaan Arabaa kan fayyadaman yoo ta'u baha giddugaleessaa akka dabalatudha jechuudha. Baha giddugaleessaa keessa biyyooti Arabaa muraasi keessa ni jiru jechuudha. Afaan isaan fayyadaman Arabiffaa ta'urraa ka'ee liigii Arabaa jedhamuutii danda'eetii jira jechuudha yookiin biyyoota Arabaa kan walitti hammatedha jechuudha. Jalqaba biyyoonni hundeessanii 4 turanii suutaan garuu baay'atee itti dabalamaa deeme jechuudha yookiin biyyoonni biroonis itti dabalamaa kan dhufanidha jechuudha. Kaayyoon ijoo isaaniis immoo biyyoota kaaba Afrikaa jabeessuu misoomaaf diinagdee irrattis kan xiyyeeffatedha jechuudha. Egaa biyyi dhaabbata kana hundeessuuf hoogganuun gahee taphatte immoo Misiridha jechuudha. League of Nation kana League of Arab League ka jennu kana yookiin liiga Arabaa hundeessuudhaaf Misir yookiin Egypt ka jennu gahee guddaa taphatteetti. Wiirtuun isaa magaalaa Kaayiroo yookiin magaalaa guddittii biyya Egypt keessatti kan argamu jechuudha yeroo ammaan kanatti. Egaa bartoota boqonnaa kana haala oliitiin bal'inaan hanga ammaatti paartii sadiin isiniif dhiyeessinee cuunfaa isaa kan ilaalu ta'a. Ammaan tana immoo bara 1500 dura warri Awurooppaa ardii Afrikaa akka ardii dukkanoftuutti hin beekamne itti fudhataa kan turan ta'uu bal'inaan ilaaleetii jirra jechuudha yookiin ardii dukkanoftuu jedhanii akka isaan waaman ilaaleetii jirra. Sababni isaas ardiin Afrikaa naannolee qarqara garbaa fi galaanaa irraa fagaatanii jiran baay'ee waan hin beekamneefidha jedhaniiti kaasu jechuudha. Haa ta'u malee jalqaba jaarraa 16ffaa booda immoo dhufaatiin abuurtotaa daldala garbaatiif karaa saaqee sanarraa ka'uudhaan biyyoota Afrikaa keessaa namoota gabroonfachuun gara Ameerikaa fi Awurooppaatti geessuudhaan hojii adda addaa ittiin hojjechaatii turani jechuudha. Warraaqsi industirii erga babal'ataa dhufee immoo maal gochuu jalqabanii yaada qabeenya Afrikaan biyya qabeenyaan badhaatudha jechuu jalqabanii jechuudha. Warraaqsi qabeenya Afrikaa keessaa qaban immoo fudhachuudhaan gara biyyoota Awurooppaa hedduutti baasaa kan turanidha jechuudha. Bifuma kanaan daldala garbaatti cimuun jaarraa sadiif uummattoota Afrikaa gara Awurooppaa fi Ameerikaatti garbummaa fe'aa turanii Ameerikaanis hojii cimaa hojjechiisaa turte jechuudha. Yeroo daldala garbaa sana oomishaalee akka shonkoraa, jirbii, baala shayii fi aalgee gara Awurooppaatti bal'inaan fe'aati turani jechuudha. Awurooppaa irraa immoo meeshaalee warshaa tti oomishaman kanneen akka sukkaaraa, huccuu gara kamitti ergu gara Afrikaatti ergu meeshaalee immoo Afrikaa keessa gara Awurooppaatti ergaa turani jechuudha. Jaarraa 18ffaatti babal'inni warraaqsa industirii dabalaa kan dhufee fi fedhiin warra Awurooppaa ni jijjiirame jechuudha. Kanarra ka'uun dagaaginni warshaalee daldalli garbaa akka tuffatamu gochuun akka dhaabbatu taasise jechuudha. Dagaaginni warshaalee babal'ataa sababa deemeef maal taasisuu jalqabanii meeshaa dheedhii ardii akka Afrikaa keessaa barbaaduun warshaaleetiif dhiyeessuu jalqabanii jechuudha. Sanatti aansuun waraana addunyaa lammaffaadha kan ka'e. Waraana addunyaa lammaffaa booda immoo jijjiiramuun madaala siyaasaa biyyoota koloneeffannaa jala jiran akka bilisooman taasiseera jechuudha. Biyyooti wal waraansarra turan bal'inaan ni dadhaban jechuudha. Awurooppaanoti dadhabuu isaanii irraa kan ka'e giddu seentummaa yookiin immoo keessattuu biyyoonni akka Ameerikaa fi Raashiyaa dhiibbaa siyaasaa isaan taasisaa turan addunyaa irratti olaantummaa akka argatan isaan taasise. Sanirraan ka'uun biyyoota Afrikaas akka bilisa ta'an taasisuuti danda'eera jechuudha. Dabalataan qabsoo bilisummaa Afrikaa keessatti finiinuun isaa immoo bilisummaan Afrikaanotaa akka saffisu taasiseetii jira. Haaluma kanarraa ka'uun bara 1960moota irraa kaasee biyyoonni Afrikaa bilisoomuu danda'aniiru jechuudha. Bara kamirraa kaasuudhaan bara 1960 asitti biyyoota Afrikaa kolonii yookiin bittaa biyyoota biraarraa adda ba'uudhaan Afrikaan bara Afrikaa akka jedhamu ta'ee jechuudha. Barri 1960 haala kanaan goolabamee jechuudha. Egaa mee gara itti aanutti darbinee gilgaalota asii gaditti tarreeffamanii jiran immoo waliin haa hojjennu. Ka jalqaba irratti argannu yoo dhugaa yookiin soba akka jedhudha. Egaa gaaffii tokkoffaa irratti daldalli garbaa uummata Afrikaa irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiiseera jira. Eeyyeen kana eenyuyyuu ka haalu miti dhiibbaa cimaa biyyoota Afrikaa irratti geessiseetiin jira. Kanaafuu deebiin dhugaadha ka ta'u. Ka lammaffaa irratti argannu jaarraa 18ffaa keessa daldala garbaa olaantummaan qabattee ture biyya Ispeenidha jedha. Jaarraa 18ffaa keessa daldala garbaa olaantummaan qabatte biyya Ispeen miti. Kanaafuu deebiin sobadha jechuudha.